Maatiyos. Boqonnaa 15. Nama qasteedha kun bannaaf. Egdamishan akkas jira. Hayyee maal jedha? Yesuus yeroo sanatti yaa abbaa gooftaa waaqaatiif lafa isa kana warra ogeessotaaf hubattoota jalaa dhoksite wallaalotatti waan mul'ifteef sin jajadha. Sin jajadha. Ameen. Okay, gaafiin kiyya asirratti yaa abbaa gooftaa waaqaa fi lafaa eenyu gooftaan waaqaa fi lafaa Yesuus immoo abbaadha? Waaqayyo tokkichadha. No san isin jenne yaa akka jedhe Yesuus yeroo sanitti jedhe dhaggeeffadha. Yesuus yeroo sanitti yaa abbaa jedhe yaa abbaa gooftaa waaqaa fi lafaa isa kana warra ogeessitootaa fi hubattoota jalaa dhoksitee wallaaltootatti waan mul'ifteef siin jajadha jedhe. Eenyuun jajata Yesuus? Waaqayyo abbaa jajataara. Goobas abbaan waaqaa fi lafaa eenyu? Yesuus immoo waaqayyo abbaa. Egaatitti waan wal hubataa deemnan illee karaa deemaan jira attuman gore sagaleen keenatti tole jennaani. Ayyee. Beekumsallee ni qabda baay'ee siin jajadha. Abshir. Rabbi nu adabalu. Innaa maal jedhu walirraa baruufi waan ta'eedhaaf. Akkas. Waaqayyo nuyi waan nuyi amannuyyuu. Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluudha. Waan nuyi yeroo akkas jennu immoo waaqolii saditti waaqeffannaa miti. Ayyee. Nuyi waaqeffannu waaqayyuma tokkodha. Garuu waaqayyo tokkoon kuni qaama adda addaa sadii qabu, maqaa adda addaa sadii qabu, hafuura qulqulluudhaa kan kenname, Yesuus Kiristoosiif hin kennamne, waaqayyo abbaatiif kan kenname, uumaa waaqaaf lafaa kan jedhu waaqayyo abbaa qofaaf jira. Kitaaba qulqulluu keessa iddoo hedduu. Okay. Goobas. Amma waliin haasofnee nan ba'an illee. Maaliif wal fudhannee deemna? Waaqayyo abbaa qofaa fi ilma namaa hafuura sagalee kan jedhame Yesuus Kiristoos qofaa fi hafuurri qulqulluu immoo hafuura jedhamaadhuma waaqeffamaatu waamamaadhuma ture. Kitaaba qulqulluu jalqabaa hamma dhumaadha jechuudha. Garuu qaamaan sadii haa ta'an immoo malee waaqummaadhaan tokkotti faamannaadha. Kana wal hubataa deemne. Okay, bareedaadha. Waan jedhe Yesuus Kiristoos yaa abbaa jechuu jira. Abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuudha. Gooftaan waaqaa fi lafaa Yesuus immoo abbaadha. Yesuustu jedhe kun asirratti wangeela bakkamatti dubbisa kan. Abbaadha. Yesuus mitiimi? Waaqayyo abbaa. Waaqayyo abbaadha. Garuu na keessaa beekuu qabdu wal hubataa deemne. Yesuus gooftaa lafaa fi waaqaa eenyu? Abbaadha malee Yesuus mitiimi? Akkasin jennu akkas taanaan immoo iyyuu. Maa Yesuus no dubbii Yesuus hin didinaa kaa yaa qayroo yaa jara keenya yaa youth dargaggeessa biyyaa waan jedhe dubbiin Yesuus dhugaadha. Dhugaan waaqayyootu dhugaa abbaatu isaa abbaa akkuma Yohaannis keessatti jedhu inni dhugaan aboo tokkichaa jira jedhe abbaadha. Yaa abbaa gooftaa waaqaa fi lafaa gartee isa kana warra ogeessitootaa fi hubattoota jalaa dhoksite jechuudha. Gartee wallaaltoo kanatti anaaf akka ati fan mul'isee jechuudha. Wallaaltoota waan mul'ifteef siin jajadha jedhe. Yesuus waaqayyo abbaan jajata. Gooftaan lafaa fi waaqaa abbaa akka ta'e hin fudhatta akka Yesuus hin ta'in. Akkasi akka obboleessa waan gaariidha nan fudhadhaate laa yoo akkasiidha ammoo iyyuu. Wangeela hundan fudhatta miti illee akkuma quraana fudhattullee. Ani jechuun ani bara atiitutti amana malee ani bakkaan fudhadhu jira ani naan filadha wangeela keetarraa hundan fudhadhu. Dubbii waaqayyo abbaa naan fudhadha dubbii Yesuus naan fudhadha. Waan jedhe seera uumamaan fudhatta. Seera uumamaatti sanuma kana dura in fudhadha amma isin kiristaanni wangeela waan amantaniif Yesuus akka abbaa waaqaa fi lafaan ta'in waaqayyo abbaan qofa akka gartee gooftaa lafaa fi waaqaa ta'in fudhatta. Koi al tokkicha naa dhageeffadhu. Tooraa fudhattu moo inni fudhattani ammasin kitaaba tooraa jennu seerota Musee shanan ni fudhattu miti. Tooraan jedhamu tooraa kitaaba keessa deebii uumama ba'uu seera waan jedhamu kanaa miti waaqayyoon tokko akka islaamaa tooraat jedhamu tokko kitaaba kanneef hin buuse irratti buuse keessa waaqayyoon Museedhaaf keessa deebii siin fudhadhu ati filadhu iyyuu fudhadhu uumama fudhattamoo fudhattu. Shaadaa jira. No waan jedhe amma kanarra walii agallu Yesuus Kiristoos waaqa hin qabamoo hin qabu waaqni gartee kan abbaan gooftaan waaqaa fi lafaa abbaa akka ta'e fudhattaniimi.
dhaggeeffadhu ka isa fudhachuudhaan dura Waaqayyo uumaa waaqaaf lafa Waaqayyo abbaa tokkicha qofatiin jedheera. Ani sana naan kitaaba kana dabaluu. Kanaafuu Yesuus mitimi. Waaqayyo iddoo kanatti kan inni jedhe Yesuus akka of xiqqeessee bifa garbichaa uffatee waan jedhu akkasin jedhu Yesuus yaa obboleessa Yesuus nutti mee Phaawulos akkam jedha mee Qorinxoos isa duraa lakkoofsa 8 boqonnaa jaabana kanaan jedhu baasa. Ankoo fudhu kaa qoy ankoo fudhu ammalaa. Afuratu ani bar barsan koota akka bifa keenyaan nama uumnaa san si gaafachuutti hin jiru. Eenyutu koota jechuun jira yesin gaafata. Okay si gaafata. Hold on si gaafata. Eenyutu koota jechuun jira. Nama lamaan natti haasawtan wal isinuu wal keessa jirta. Tan akka abbaa fi ilmaa na rakkitan. Wal jaaladha fiirillee jaaladha. Eenyu keessa jira. Okay abshir. Amma nutu sillaasee taane ebar soostina. Okay. Waan jedhe. Sillaasee ta'uu hin dandeenyu hin taanu si. Maayin taana Oromoon tokko jechaan jirru. Tokko jechaan jirru aandinan ulle. Okay. Okay waan jedhu. Waan isin gaafadhu. Mee takki tana qofaan isin gaafadha. Waaqayyo okay. Yesuus malee waaqni hin jiruumi akkasii amantaniimi. Lakki akkasin jennu Waaqayyo tokkichumadha qaamaan garuu sadidha kan jedhutti amannan. Okay qaama sadeen kana keessa waaqni dhugaa kami? Abba moo ilma moo fura qulqullu? Tokkosaan. Okay akka jedhu Yesuus akka jedhu waaqni dhugaa tokkichi abbaa qofa jedha. Anaa miti. Ragaa isin qabnu? Abbaa ilma hafuura qulqullu isaan tokkodha. Waaqayyo tokkicha. Akka jedhe Yesuus abbaa qofaatu waaqayyo dhugaati jedhe. Dhuga moo soba? Abbaan maqaa isaa nyoore. Abbaa qofaatu waaqayyoon dhugaa jedhe Yesuus. Ilmaa miti. Hafuura qulqulluu miti. Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa jedha Yesuus. Yeroo biyya lafaarra dhufe biyya lafaa keessa yemmuu deebi'aa ture gooftaa Yesuus akka namaatti bifa namummaa uffatee gaafa hojii gubbaa ture jecha kana fayyadameera. Mee wal jala haa deemnu walirraa fudhannus dhugaa hin deemnu. Waaqayyo abbaan nama moo waaqa? Waaqayyoodha. Namaa mitimi? Nama miti. Goobas Yesuus nama moo waaqa? Waaqa. Waaqa lamaa jira jechuudha. Amen. Lama. Isaan lamaan tokkicha. Lama naan jedha dhaggeeffadha irraan isinii deebi'e ammas mee qaceelloo isin lachuu dhaggeeffadha. Qaceelloo dhaggeeffadha dhumatte dubbii yaa raawwatte dhaggeeffadha. Waaqayyo abbaan sama Waaqayyo abbaan inni samii Waaqayyo abbaan inni samiirra jiru san nama moo waaqa? Adda biyya lafaarra yemmuu deebi'aa ture gooftaa Yesuus gaafachuutti hin jiru. Waaqayyo ani gara abbaa koo nan dhaqaa jedhe. Hindaga atu gana dayta gara abbaa gara atu hindayta. Anaafata jechuudhaaf anaafati pirogiraamii qabannee si'a tokko lama taawaleessa wal amansiifna. Garuu jechuudha. Yesuusii gara abbaa yemmuu dhaqee abbaa kabira naqa jedhe. Okay abbaan ni qaba. Abbaan ni qaba. Abbaan abbaa qaba abbaanis abbaa qaba. Adagay ateenyura abbaan qabdu ati. Annaan qaba. Yesuustu abbaa qaba moo abbaatu abbaa qaba? Gooftaan Yesuusii ergamaa ta'ee biyya lafaa kanarra ture. Isa beeka isa walii galle waan jedhe Waaqayyo abbaa hin qaba. Waaqayyo tokkicha abbaaf an tokkicha de. Asasin jenne. Ani fi abbaan koo tokko de. Sanin jenne na dhaggeeffadhu. Abshira. Na dhaggeeffadhu tamatarrashaa. Waaqayyo Yesuus abbaa ni qabaami? Eeyyee? Yesuusii biyya lafaa gubbaa yemmuu ture abbaan qaba de. Biyya lafaarra jirtaatu biyya waaqarra hin jirtu. Anis biyya lafaarra hin jira. Waan jedhe. Amma gaa Yesuus immoo waaqarra jira ka. Yesuus biyya lafaarrattis waaqarrattis abbaa ni qaba moo qabu? Qaba. Goobas Waaqayyo abbaan sanoo waaqa abbaa ni qaba? Hin qabu. Goobas walii galle Waaqayyo abbaa san malee waaqni biraa hin jira. Waaqayyo malee isaa waaqni kan biraan hin jiru. Goobas Waaqayyo tokkomi. Waaqa tokkicha. Tokkicha santu fannoo irra sii du'e.
Mala sa usitin disa. Waaqayyo. Debi nama waaqayyo. Waaqayyo tokkomi. Waaqayyo tokkomi. Waaqayyo tokko. Tokkicha sanii fannoo irra sii du'e. Tokkicha sana fannoo gubbaatti naaf du'e naaf dhiige. Rabbi isa biyyeen itti asalphattu. Waaqayyoon du'u. Waaqayyo ajjeesu gurbaan. Biyyeen itti asalphattu. Abbe mata diimana godhi. Abiyyi seete waaqayyo ajjeesu deema. Ayye. Adda keessanii ma. Ani jechuudha. Amantii musliimaa nan kabaja. Ayye. Nan jaalladha. Ayye. Firoota musliimaa nan qabaa. Ayye. Ani amantii namaatti hin bu'u. Imbuune bar imbu tan jenne anille imbu tin Namni amantii kootti hin bu'u. Namni amantii kootti hin bu'in. Imbu way imbune. Garuu dhugaa jirtu tokko jechuudha. Akkas. Walitti himuun baay'ee bayeessa. Ani amantii namaan ceephaa'u, amantii koos nama ceephaa'u hin barbaadu garuu jechuudha. Okay. Bareedaadha. Waan jedhe. Macaafa qulqulluu keessaa jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa iksii funaannee ittiin amantii walii diiguutu hin taane wal barsiifna wal gaafannaa. Dhugaan maal fakkaatti? Eessa jirti? Eessa dabdeerti? Waan jedhe macaafa qulqulluu ittiin dabaliin waaqayyo gaariidha. Akka jedhe ittiin dabal. Ati waaqayyo hin boqotaa jette. Waaqayyo ni boqotaa? Adda keessanii ma gooftaan Yesuus jechuudha. Gooftaan Yesuus hafuuraan akka dhalate beektamoo hin beektu. Barane dhalanne waaqaan dhalate malee Sooretti. Al tokko muutii qabadhaa warra kaan muutii qabadhaa. Boleessa koora kana beeknamni kaan hin dubbatin. Koi yeroo tokko waaqayyo ka jettu. Sooretti mucattii qophoofteetti moo maaliif seente yoo seen qophoofte amma qabattu? Jedhe rakkoon qabuuti. Warra kaan akka hin dubbanne ati bichaan dubbadhu. Koi yeroo tokko waa gaafadhaafanii gobosii koo maal taate? Amma gooftaan isin fudhachiisa. Ijoollee baay'ee si duuba jira abbo. Eenyu dhufe si duuba? Ijoollee waaqayyooti. Ijoollee waaqayyo nagaan isiniif haa ta'u. Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo tokkicha. Akkas inni san hin du'u akka jedhu Ximooxiyoos isa duraa lakkoofsa 6:16 waaqayyo duwwaatu hin du'u ati hin duutu jedhame waaqayyoon. Hindu. Yesus du'e moo hin duune? Du'eera Yesus. Kanaafuu Yesus waaqaa miti. Allaqe goobas. I don't know. Irra isinii deebi'e. Irra deebi'e. Okay. Abbaan hin du'a. Ara gudeere. Okay, singa kota. Eenyu goobasii tana mucaa tana waan kichuu bareedduu tana eenyu? Ma obboleettiteeti? Eenyu maqaan isii? Biiftuu. Biiftuu boqota biiftuu du'a moo waaqayyo du'a? Biiftuu du'a waaqayyoon du'a. Goobas kanaafuu fannoo irra kan du'e waaqa moo nama? Waaqa du'e. Waaqayyo miti kan du'e. Amen. Asaan nafaana. Biiftuu waaqayyo hojjeeftee bar ati waaqayyoon nama du'e. Lakki. Asaan nafaana. Eessi biiftuu. Ani fannoo gubbaatti du'e. Kan fannoo gubbaatti dhiigee du'e fannifamee kan du'e. Du'e kan awwaalamee kan du'aa ka'e gooftaa Yesuus. Okay, haa ta'u gooftaan Yesuus waaqaatu fannifamee cafaqamee du'e awwaalamee awwaalaa ka'e moo nama? Hadda keessatti maati gooftaan Yesuus ifa namummaa afaan Oromoo sii gala. Biiftuun anaafis jidduutti afaan Oromoo ayektu. Biiftuu ati nuuf qaaliidha. Biyyi lafaa si kuffisuudhaaf yaaltiin kuftu kottu. Biiftuun hin jirtu amma. Hayyeen. Ata dhagee. Na dhaggeeffadhu. Amma dhagee. Namatti naasaa jirtu. Namatti naasaa jirtu. Dukkana keessatti illee. Namatti naasaa nama waaqayyo namatti. Ati na dura dhokotte waa xiqqoo. You are in the dark. Okay, amma si gaafadhu. Biyya lafaa gubbaa yommuu ture namas waaqas. Adagaata. Okay, ala san dhaabbadhu akkas hin jenne. Waan jedhe kan fannoo irratti dhaggeeffadhu gurraan. Kan fannoo irratti du'ee guyyaa 3 du'aa ka'e
waaqamoo nama natti misuuta. Gooftaa Yesuus bifa namummaa hey waaqayyo gaariidha waan dhaggeeffadhu please addaan qacollotte waan jedhe kan fannoo irratti saqqalamee cubbuu keetiif du'e nama moo waaqa. Kan fannoo gubbaatti du'e gooftaa Yesuus bifa namummaatiin yommuu nu gidduu afaan ati goja isaa dhufte ati nama naannichuu dhalate Amaara moo Oromoodha? Oromoodha maa inni. Okay afaan Oromoo si gala afaan. Amaara fakkaata moo? Hin fakkaatu. Waan afaan Oromoo san jira Amaara fan dubbanne koo qashti. Naga dhaggeeffadhu ayyee anis hin dubbanne bara afaan Oromoo walii galuu dinne turjumaana ustaad Arab nu jidduu haa galani namni kun Araba afaan Oromoo beekuu leenji. Dhaggeeffadhu. Okay. No amma na dhaggeeffadhu qalama kiyyaa. No gaafii kana deebisi. Qalamni kun diimaadha moo gurraacha? Diimaadha. Goobas waaqayyootu waaqayyo dhaggeeffadhu waaqayyootu fannoo irratti boqote moo namaatu fannoo irratti boqote siif? Namatu boqote. Amen. Goobas. Amen. Dhuga dubbatte nama waaqayyo eebbifame. Namni san eenyu kan fannoo irra boqote? Abiyyiidha moo Yesuusi? Gooftaa Yesuus. Goobas gooftaan Yesuus san kan fannoo irratti boqote san nama moo waaqa? Gooftaan Yesuus fannoo gubbaatti gaafa ol ba'e jechuudha. Adna dhaggeeffadhu gaama. Ol hin baane namaan baase. Inni ol hin baane namaatu fannise. Fannoo gubbaatti namatu baase. Cubbuu hin qabu kun. Okay. Namni waaqa ol baasan moo nama ol baasan? Gooftaa Yesuus bifa namummaas namas waaqa sures. Waaqas nama. Okay. Yahudoonni namas waaqas fannoo irratti ol baasanii. Isaan Yihudoonni hin beekan isaaniif hin galle waan ta'eef isaanii afuricha. Ati si galee miti kan ol baasan san Yihudoonni ol baasan san kan hidhanii kan gurguranii fannoo irratti ol baasan san waaqa moo nama ol baasan? Isaan moo? Gooftaa Yesuusin ol baasan. Gooftaa Yesuusin ol baasan fannisan. Waaqa kee ol baasan moo nama ol baasan? Gooftaa Yesuus fayyisaa biyya lafaa ture yommuu sana namootatti hidhaatti hiikaa ture. Okay. Afaan gabaabaa. Kan hin jaallanne waan ta'aniif ajjeesanii fannisan. Dhaggeeffadhu Yesuusiif waaqaami. Yesuusi waaqaami. Waaqa. Waaqa kee fannoo irra si ol baasan Yihudoonni jedhime. Eeyyeeka. Amen. Baga si ol baasan biyyeen itti haa salphattu ammallee aamin jedhi. Maaliifi? Waaqa si dura ajjeesan ka. Inni hin duune du'aa ka'ee ka. Guyyaa Yesuus hin duune. Bifa namummaatiin du'e maleessa jira Yesuus. Nama ajjeesan moo waaqa? Foontu du'e fooniin du'eera. Hafuuraan jira garuu. Foon san nama moo waaqa? Foon inni ittiin karaa Maariyaam dhalate sanatti irra ajjeesan. Okay, foon ajjeesan foon hafuuran qabu. Foon irra baasanii fannisan moo hafuuraa fi foonii hojii fannisan? Inni fooniin du'eera. Hafuuraan garuu jira. Hafuurin du'u bar. Hafuurin du'u waan ta'eef du'aa ka'ee ka. Okay, mana hidhaatitti kan dabarsanii hidhan san kan Yihudoonni itti murteessan san waaqa keeti moo nama? Waaqa kiyya waaqa. Baga hidhan ammas baga hidhan. Kan birrii 30 gurgurame waaqa keeti moo nama? Waaqa. Goobas. Kan gartee Maariyamii fi Yoosef fuudhanii daa'ima biyya Masrii geessan Herodos jala ajjechaa jala deemanii waaqa keeti moo nama? Waaqa. Goobas. Kan gartee kan dhagna qaama saalaa irraa murasan waaqa keeti moo nama? Abeet. Kan dhagna qaama isaa gogaa isaa dhagna guyyaa 8ffaa irraa muransan qaama saalaa irraa muransan waaqa keeti moo nama? Gooftaan Yesuus nuuf jedhee dhiphate kana hundumaa nuuf jedhee qaama saalaan baana qaama saalaa si dhiphate. Nuuf jedhee fannootti ba'e nuuf jedhee awwaalame nuuf jedhee garafame fannoon baana. Okay, hayyee gooftaan Yesuus dhiira moo dubartii? Abboo ifatami maqaa Yesuusin.
والله أنا خالتي سأقول أكلي تدبيتي والله أستاذ عرب إم بيته ديبسي غوفتاني يسوس سيت وهم وندي جانسن إيرا مودو برتي وين واتو كونا أكم غونا